hordoftoota kiyyaa nagaan sinifaa baay'atu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo sinifaa baay'atu hordoftoota YouTube channel kiyyaa kaakuu wajjin walii galee jechuudha hojii hojjechuuf mul'uu hojjechuuf biradistii lama qopheeffannee jirra jechuudha kanatti baaqelaa affeeluu fi mama ani masitti hojjeta harka raana ofti qadaaddu isaa bandee waliin sagalee geessu kanatti immoo qamadii affeelaa jechuudha. Kanaaf ayyaana kana sababeeffachuudhaan jechuudha. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan mul'uu kana sababeeffachuudhaan ergaa ajaa'ibaa tokko isinii dabarsa. Isin biraan gahaa jechuudha. Dhaggeeffatu. Nisara mitire infuna mitire kun ofi gaba kanatti mama ini ka diisi wofta macha sinimo sa guddaa keessan si kaayoo didoo feeki na hordoftoota kiyya yeroo kana gaa yeroo ayyaana wanti namatti dhagaamu baay'ee jechuudha dur yeroo biyya arabaa jiru ani jechuudha yeroo ayyaanni dhufu waan baay'ee natti dhagaama bisooti natti dhagaama na aarsaa na boosisa ani yoomin biyyatti galaa yoomin galee ayyaana warra koo wajjin oolaa yoom jedhee bakka Nambo gafas jechuudha gafa guyyaa ayyaana nambo suuraa san uffatanii nyaatanii maal godhanii maxxansan faa yeroo laalu baay'ee natti dhagaama moral lakka waan hundumtu yeroo qaba sin jedha be careful na dhaggeeffadha wanta isin jajjabeessu tokko sinii himuuf maa jira jechuudha እና baay'ee gadda nambo maaliif carraan ko akkas ta'een jedha ani yoomini qixxee namaa ta'an jedha ani yoomini akka namaatti jiraadhan jedhan ture garuu inni ani keessa ture sun karaa darbinsaati malee inni carraa kon ture garuu cal jedhee makkani keessa darbee iddoo carraa ko ga'uudha wanti sun jechuudha waanan yeroo sana dabarse carraa kiyya osoo hin taane never ever karaa ani irra darbee oduu carraa ko ga'u fakkeenyaaf daandii konkolaataa bira ga'uudhaaf daandii xixiqqaan nama baay'ee rakkisan jiru yeroo baay'ee jechuudha gara daandii konkolaataatti ba'uuf yerootu daandiilee xixiqqaan baay'ee nama rakkisan jiru kana seeraan irra deemtee fagoo tokko deemtee iddoo sana geessu garuu daandii konkolaataatti malee daandiitti ishee xixiqqaa sana nama rakkistu miilaanis deemu maaliinis deemuudhaaf nama rakkistu miti isheerra suutattee darbitee obsaan darbitee daandii isa guddaa sanarra yeroo geessu garuu bakka feete sana geessaa dheeraa deemtaa jechuudha kana jechuudha jireenyi biyya arabaa have you understand me akka kana jechuudha yeroo sana garuu akkasnatti fakkaatu ture baay'ee na dhiphisaa ture jechuudha garmalee na dhiphisaa ture amma garuu iddoo carraa koo ga'een jira jechuudha isinis akkanuma bu'u amma maaliif ta'e carraan koo akkas jechuu dandeessu ani nama akkasii maaliif hin ta'e ayyoomin achi gaa yoomin as keessaa bahaa yoomin maatii kootti galaa ani maa carraan qabu waggaa hamma kana ture jechuu dandeessu no carraan keessanii daandii isa nama rakkisu sanarra jirtaati daandiitti ishee nama rakkistu gara daandii bal'aa sana oddoo carraan kee jiru tibahuu fi deemtu ishee dhiphoo sanarra jirtaati okay ishee dhiphoo sanarra jirti kanaaf ishee dhiphoon immoo yeroo baay'ee wanti dhiphaan nama rakkisa manumtillee jechuudha manuma keessa jiraattu mana dhiphaa taana mannillee baay'ee si rakkisa meeshaa iddoo kaawwattu hin jiru garatti garagaltu si dhiphisa qulqulleessuuf isa keessa obsaan darbama jechuudha obsitaniitu yeroo darbitan daandii bal'aa oddoo jireenyi keessa hin jiru sanatti baatu
you have got me waanan jedhaan in argattu jedhee yaadachuudha. Ayyaana kana sababeeffadhee waan an isin jajjabeessu kanadha. Kanaafi yeroo baay'ee ijoolleen keenya itti dhagahama yeroo ayyaanni dhufu yeroo waan tokko dhufu baay'ee itti dhagahama. Maatii yaaduun jira, fira yaaduun jira, wanta baay'ee jira, hin boo'u, harmee isaanii yaaduun jira, hin boo'u. Kanaafuu isinitti dhagahamina isiniin jedha. Achitti hin haftanii garuu ishee dhiphoo sana keessa darbuun waan barbaachiseef immoo keessa darbitu jechuudha. Keessa darbitanii qaramtanii baatu. Okay? Akkanatti isin gortee isin jajjabeessa hordoftoota kiyya waanan keessa darbe irraa ka'e jechuudha. Waanan ofii kiyya keessa darbee dhufe waan ta'eef kuni yeroo dhuftee keessa darbitu immoo waan hundumaa hin dagatta. Dhugaan siin jedha. Anamma hamma kana hamma sana achi taa'ee humaanatti hin fakkaatu. Nama guyyaa afur achi taa'ee hunatti maaliif hin irraanfatta ka? Hin irraanfatta jechuudha. Keessa waan dabarte sana hin dagatta. Amma baay'ee sitti fakkaachuu danda'a. Guddaa sitti fakkaachuu danda'a. Barichi jechuudha yeroo dhufee keessaa isa si baasu sun wanti dhufee keessaa si baasu sun waan guddaa wayii waan ulfaataa waan fagoo wayii sitti fakkaata. Yeroon isaa yeroo gahee keessaa baatu garuu hin dagatta jechuudha. Serious hin dagatta. Dhugumaan achi tureera hojjedheera amma kana anumatu hojjetaa ture jettee of yeroo ati ajaa'ibsiifattutu dhufaa jechuudha. Okay obboleetti kiyya. Sittin dhagaamini biyyi lafaa hundumtuu immoo rakkisaadha. Yoo ol bahanis rakkisaadha, yoo gadi bu'anis rakkisaadha. Kanaafuu bakka jiranitti garuu wanta namaa kenname wanta yeroodhaaf itti jiraadhu jedhame sana immoo obsaan galateeffachuudhaan waaqa rabbiin galateeffachuudhaan keessanii darbamaa siniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa dhaamsa ani isinii qabullee kana fakkaata. Sinin jedha callisee mu oduu isinitti odeessu osoo hin taane wanta isin jajjabina isinii kennu hamilee keessan isin jajjabeessu isinii kennuuf hin karoorfadhee dhufe jechuudha. Ayyaana kana sababeeffadhee mudduu kana osoo hojjedhu jechuudha. Na akkas fakkaata kakuufaan garuu hojii hojjechuu hin danda'amu. Kutuu biradistii kana akkas godhu keessa ta'a. Malena balleessi yoo siin jedhe habiibti. Na hordoftoota kiyya inni kan biraammoo jechuudha. Kanaan isin gorsu kanaan jireenya keessanii dhiphachuu osoo hin taane jireenya keessan isa kee jiran kan of dhiphisuu osoo hin taane warra isin bira dhabaman yaadattanii of tasgabbeessuu fi waaqa galateeffachuu qabdu. Warra isin bira dhabaman waggaa kana nama meeqatu ture amma garuu hin jiran isaan lubbuudhaanii jettanii kanafaa yaadachuu qabdu. Maalifan biyya ormaa jiraadhe qofa osoo hin taane maalifan nama bira jiraadhe maalifan qe'ee ormaa jiraadhe maalifan nama gadi ta'ee maalif mana namaatti gadi jedhee osoo hin taane hiriyoota koo meeqatu hin jiru meeqatu dhabame meeqatu carraa kana immoo dhabee jira jedhiti yaadi. Yeroo sana obsi si dhufa jechuudha. Obsi baay'een si dhufa yeroo sana jechuudha. Kanaaf isin yeroo achi teessan ayi carraa keenya yommuu mana namaatti baanaa jettu yeroo isin baatan jira. Garuu immoo bakka isin jirtan sana bakka isin hojjettanii maallaqa argachaa jirtan sana nama baay'eetu barbaada. Nama baay'ee milkaa'uu dadhaba. Nama baay'eetu maallaquma sana itoon ijaan arge kan jedhu jira. Birrii baay'ee otoo lakkaa'ee du'e nama jedhu faatu jira. Tasuma birrii nama harka isaatiin qabee hin beekne, birrii kumaa ol nama qabatee hin deemnetu, birrii kuma tokko ol jireenya isaa keessatti nama harka isaa keessa galee hin beekne faatu jira. Osoo dhuma birrii kuma 10 ol argee yookaan borsaa kootti qabadhee harka kootti qabadhee du'e nama jedhu faatu jira. Bakka kana yaadanii sin garuu oh my god thank you jechuu qabdu. Dhugaan sin jedha galatoomi jechuu qabdu. Maaliif wanta baay'ee jira jechuudha. Wanta baay'ee lubbuudhaan har'aan nagahuu kee galatoomi yeroo jettan obsisinii dhufa biyya keessanitti sin galtu.
Na kana asinin jira itti dabalataan immoo mucaan tokko gaaffii na gaafatte isaaf jedhee viidiyoo tokko hojjechuurra asumaanan itti dabale jechuudha yaadicha. Yeroo darbee viidiyoo tokko dalageen ture viidiyoo mucayyoo Amaariffaan boossu waggaa 14 biyya namaa jiraadhee hojjedhee kan jettu tokko jechuudha. Garuu fuulli kiyya babbadee jira. Rakkina keessa koo qubateeni keessi koo waan dadhabeef rakkoo waan dadhabeef fuulli kiyyallee yaalamee fayyuu dadhabeera. Kanaafuu ana wanti na furu yoo jiraate du'a bichaadha. Dhufee biyya namaa keessa biyya ormaa keessa wanti na furu yoo jiraate du'a bichaa kan jettu tokko viidiyoo ishii isinii fideeni achitti ijoolleen gaaffii wayii na gaafatanii jiru jechuudha. Nuwoo maal nu gorsita? Nullee gadi baanee dubbachuu hin sodaanna akkanatti bu'uus hin sodaanna garuu akkuma ishiitti ani jettee mucaan tokko baay'ee na gorsitee jirti. Anaa maal jettee na gorsita naan jettee yaa miidiyaa marratti na gaafatte waan ta'eef waan tokko sinii kaasa fakkeenya tokko sinii kaasa jechuudha. Mucayyoo tokkotu jarri lamaan baay'ee hiriyaadha ijoollee lamaan baay'ee hiriyaadha. Isheen tokko gara biyyaatti galuuf yeroo yaaddutti nama faana wal bartee namni sun garuu sin fuudha gaa'ela si faana ijaarrachuun barbaada jedheetu toleette gara biyyaa galte. Garuu kan ka'an jarri lamaan waliin galuuf turan. Lama ta'anii wal faana gara biyyaatti galuuf turan ijoolleen hiriyaa sun lamaan. Booda geessee isheen tokko ati heerumuuf galta dhirsa argattee jetteen. Ani immoo maaliif hin galaa? Kanaafuu hin galu jettee biraa hafte. Innaa akkanan jedhamu. Amma mucaan sun waggaa 10 keessa jirti biyya Arabaa. Waggaa 10 keessa jirti. Isheen sun garuu akkuma carraa ta'e hin galte hin heerumte biyya kanatti jechuudha. Heerumte. Isheen sun immoo hin galutti biraa hafte. Habiibti akkana hin jedhamu. Yaa garaagarummaa waggaa tokko qabu jechuudha. Amma waggaa 10 isheen sun ergi galte waggaa tokko manaaminidha. Galtee heerumte jechuudha. Amma fakkeenya ani waan hin godhu hin qabu galeesi nama kottu hin jiraanna naan jedhe hin arganne waan ta'eef asuma taa'uu qaba. Sirrii miti kun dhugaa waaqa. Maaliif yookaan ati biyya galtee nama argachuu dandeessa. Akka carraa biyyatti galtee nama faana wal bartee nama faana sana faana walii galuu dandeessa. Onlaayiniidhaan dirqama nama baruu hin qabdu. Onlaayiniidhaan dirqama jaalallee yoo argatte malee hin galu jechuu hin qabdu. Sanuu waggaa amma kanas hojjetteetta waan galtee immoo waggaa 10 jechuun salphaa miti. Waan xiqqoo wayii hojjetu suuqii kun ijoolleen keenya 60,000 faa bananni ijoollee jedhan jiru. Firii xixiqqoodhaan suuqii xixiqqoo warri banatan jiru. Ati garuu waggaa amma kana hojjettee biyyaansi yoo xiqqaate 200,000, 300,000, 400,000 hin dhabda jedhee hin yaadu. Galtee jechuudha biyya keetti galtee suuqii isaa ta'u. Mana ciree isaa ta'u. Bakka waan xiqqoo tokko mana juusiitti hojjetan isaa ta'u. Mana rifeensa yookaan immoo miidhagina dubartii isaa ta'u. Ishee kana yoo banatte socho'uu jalqabde bakka nama tokko faana amma koo nama faana wal baruudhaan walitti dhufeenyi dhufadha. Wal baruudhaan walitti dhufeenyi dhufa. Nama faana wal bartaa walitti dhufeenyi dhufa wal qoratta. Nama sana faana walii galteen tokko yoo jiraate gaa'ila walitti dhufti hin jiraatta jechuudha. Kanaaf an akkas hin arganne nama hin arganne kanaafuu hin galu jette umurii achitti gubuun callistee taa'uun sirrii miti. Kuni sirrii miti hin jedha. Kanaafuu waggaa 14 isheen jette kuni sababeeffatte gaaffii na gaafatteef deebiin kee kanadha jechuudha. Atillee callistee dhuma mana namaa taa'uu osoo hin taane maallaqa wayii haga wayii qabda taanaan biyyatti galtee socho'uudha. Biyyatti galtee socho'uudha. Sochii sana keessa immoo nama faana walitti dhufta, nama faana wal barta. Qobaa socho'uurra immoo lama ta'anii socho'uudha. Namni si bira jiru sun yaadaan yeroo si gargaarullee baay'ee gaariidha jechuudha. Namni qobaasaa baay'ee tulfaata jireenya. Midhaan nyaachuu hojjetatee iyyuu hin nyaatu namni. Qofaasaa gooftaa Yesuus. Qofaasaa hojjetatee nyaatu namni mana isaa keessatti. Bakka annan beeka jechuudha. Qofaasaa hojjetatee nyaatu. Namni jiraannaan garuu nama faana hojjetee nyaata. Kanaafuu
kanas gorsaa jechuudha habiibti yoo biyyatti galteellee socho'uu 14 jechuun baay'ee salphaa miti. Wanuma xiqqoodhaan ka'uun hin danda'ama. Kun ijoolleen miidiyaatti isin agarsiisan suuqii xixiqqaa banatan haga 60,000tti suuqii xixiqqaa banatan jiru. Kanaanillee jiraachuu socho'uun hin danda'ama jechuudha. Naa hordoftoota kiyya kana isin gorsaa jechuudha. Waan dogoggoreef immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Jala bultii ayyaana isiniif haa ta'u. Ciao.